Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Fileembar Tube. Ani maqaan koo Haliimaa jedhama. Wanti har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe wanta qallaalii ta'e wanta mana keessatti argamuu danda'u, wanta fuula keenya nu bareechisuu danda'u qabadhee dhiyaadhee jira. Hamma dhumaatti nu hordofaa. Akkuma viidiyoo kanarra argaa jirtan jalqaba wanti nu barbaachisu moosee yookaan dinnicha isa kan jedhamu. Haala kanaan qola isaa irraa baasna. Kanaafuu dinnicha haala kanaan irraa qola isaa baasna. Wanti ani isin barsiisuu barbaade viidiyoo kanarratti fuula keenya nu bareechisuu fi wanta akka shiffitaa nurratti ba'u wanta akka gurraacha injiraamiti wanta akkasii nurraa balleessa. Waan ofii kiyyaa fayyadame isin barsiisaa jira. Waan faayidaa guddaa irraa argee fi viidiyoo kana isin barsiisuu barbaade. Kanaafuu moosee keenya haala kanaan mafaqaa keenya sirriitti duugna. Sirriitti akka bishaan nu ba'uu fi haala kanaa sirriitti moosee keenya duugna. Akka bishaan isaa nu ba'utti bishaan isaa faayidaa isaa bishaan irraa waan barbaadeef faayidaa guddaa qaba bishaan isaa. Faayidaa isaa immoo viidiyoo kana keessatti ilaaltanii. Kanaafuu warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Kanaafuu wanta salphaa waan ta'e wanta mana keenya keessatti argamuu danda'udha. Waan baay'ee salphaadha. Isin hunduyyuu dibadhaa yaalaa isin jedha. Faayidaa guddaa qaba. Guyyaa 3 keessatti jijjiirama guddaa agarsiisa. Wanta ofii kiyyaa dibadhee argee jira. Jijjiirama baay'ee irraa argee. Sun hunduu dibadhaa wanta uumamaati. Sirriitti haala kanaan duugna moosee keenya. Maaliif bakka kanaan akka duuguu nu barbaachise sirriitti karaa qal'aa waan ta'eef sirriitti duugaa. Bishaan isaa sirriitti nu haa ba'uu fi bishaan isaati kan nu fayyadu waan ta'eef haala kanaan sirriitti duugna moosee keenya. Amma bishaan isaa sirriitti nuuf bahaa jira. Isin hunduu fayyadamaa isiniin jedha. Mana keessanitti wanta salphaa mana keenyatti argamu waan ta'eef isin hunduu fayyadamaa. Baay'ee bareeda. Haala kanaan mooseen keenya bishaan nu baasaa jira. Amma sirriitti bishaan isaa nuuf bahaa jira. Sirriitti haala kanaan sirriitti faquu qabna. Haala kanaan moosee keenya sirriitti duugnee geessinee jirra. Amma bishaan isaa sirriitti nuuf bahee.
Kanaafuu haala bareedaan dinnichi keenya bishaan nu baasee jira. Dhimbiibuu qabna. Dhimbiibuu qopheessadhee jira akkuma argaa jirtan kana viidiyoo irratti. Kanaafuu dhimbiibduu keenya irratti dinnicha sirriitti duugee san erga irra godheen booda sirriitti gadi qabaa akka bishaan isaa keessaa nu bahutti sirriitti gadi qabna. Sirriitti bishaan akka isaa keessaa bahuu fi akkuma viidiyoo irra ilaalaa jirru kana hunda isaatu haala kana sirriitti dhimbiiba. Argitanii akkanatti haala kana sirriitti gadi qabna. Bishaan isaa sirrii nu bahaa jira. Sirriitti akkanatti gadi qabna. Mul'ata miti? Sirriitti haala kanaan akkanatti keessaa baasna bishaan isaa. Haala kanaan sirriitti dhimbiibna. Bishaan haala kana sirriitti nu bahee jira. Sirriitti bahee isinitti meeshaan fayyadameetu guddaa waan ta'eef kanaaf erga bishaan akkanatti keessaa baasee boodaan irdii itti dabala. Irdiin baay'ee faayidaa guddaa qaba. Baay'ee fuula keenya nu bareechisa. Sirriitti faayidaa guddaa qaba irdiin. Irdiin immoo moosee wajjin akkana walitti maknee diban irra caalaa immoo baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu isin hunduu mokkoraa. Isin hunduu yaalaa dhiifama isin hunduu yaalaa faayidaa guddaa qaba. Wanta ani waan jijjiirama fuula kiyya irratti argee fi sirriitti jijjiirama guddaa qaba. Baay'ee fuula namaa bareechisaa, namaa diimessaa, naxabxaabii gurraacha shiftaan nurratti mul'atu nurraa balleessaa faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu isin hunduu dibadhaa. Waan baay'ee salphaa ta'e waan baay'ee salphaa ta'e wanta mana keenyatti argamuu danda'u har'umarraa jalqabaa dibadhaa faayidaa guddaa qaba. Haala kanaan irdii fi bishaan moosee sirriitti waliin dhufna. Sana booda fuula keenya dibanna sirriitti riinee dibanna fuula keenya. Jijjiirama isaa guyyaa 3 keessatti argitanii. Warroonni viidiyoo kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe godhuun dagatinaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.